barsiisatti bu'uuraa qubee afaan Oromoof waldaa ijoollee Waaqayyoo akkasumas hordoftoota fi barattoota meetii chaanaal kan taatan hundumti keessan nagaan Waaqayyo waaqessa jiraataniif haa baay'atu. Akkasumas warra haaraa dhuftanii jirtan weelkaam baga nagaan dhuftaniif niin jenna. Akkam jirtu nagaa keessanii turtiin akkam barumsi maal fakkaata? Ana bira hunduu beeysa gaariidha galata Waaqayyo. Egaa isinis baga nagaa keessan taatanii ammas lafa jirtan hundatti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu jedha. Egaa barnoota keenya guyyoota darbaniitti keessatti waan baay'ee waliin ilaallee turre har'a immoo lakkoofsa xiqqoo ishee waliin ilaalla jechuudha. Baay'ee miti xinnannoo ishee akkuma qajeelcha isiniif ta'uuf waliin ilaalla jechuudha lakkoofsa. Garuu isatti tun darbin dura wantoota guyyoota darban waliin ilaallee turre keessaa xiqqoo ishee isin yaadachiisa jechuudha. Gaaffiinis jira ture achi gubbaatti akkasuma dogoggora tokko illee hin jira. Isas walumaan walitti himnaa jechuudha. Amma sirriitti na qalbeeffaadha. Sirriitti hubadhaa ilaalaa isiniin jechuun barbaadame. Egaa guyyoota darban keessatti qubeen afaan Oromoo qubee qeenxeewwan ta'an 26 qaba. Akkasuma qubee dachaa immoo 7 qaba jennee waliin ilaallee. Haa ta'u garuu dubbifamaas immoo qubeen afaan Oromoo 21 qaba. Dubbachiiftuu immoo qubee 5 qaba jennee waliin ilaallee turre. Achi keessatti garuu baay'een keessanii qubee dubbifamaan 42 ta'uu qaba jettan ture jira dogoggorri jiru kana. Kan biraa immoo qubee dachaan 14 kan jettan illee jira. Isaaf deebii quubsaa isinii deebisuun barbaada sirriitti na qalbeeffadhaa amma. Kan qalama gurraachaan barreeffame kun qubee gurguddaadha. Kan qalama diimaan barreeffame qubee xixiqqaadha. Qubeewwan kun dubbifamaadha. Dubbifamaadha malee dubbachiiftuu miti. Dubbachiiftuun isaan kana shanaanidha. Maaliif dubbachiiftuu jedhamanii maaliif dubbifamaa jedhamanii jennee yoo ilaalle isaa na dhaggeeffadhaa amma. Baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa. Dhuma irratti hundi isaa haan xumurama jechuudha. Dhuma irratti jechuudha yoo ilaaltan dubbisaa ilaala. Isaan kun immoo keessa sagalee mataa isaanii qabu. Fakkeenya haan sagalee mataa isaanii kenna. Haa, eenis sagalee mataa ishee qabdi. Iinis sagalee mataa ishee qabdi. Ii laala. Ii, oo, uu sagalee mataa isaanii qabu jechuudha isaan kun dubbifamaatti maxxanuudhaan dubbifamaatti dabalamuudhaan dubbifamaadhaaf sagalee kennu. Kophaa isaaniittis sagalee mataa isaanii qabu. Mataa isaanii qofattis erga dabarfachuu danda'u. Fakkeenyaaf afaan Arabiffaa keessatti yeroo baay'ee kana fayyadamna. Yeroo baay'ee jechuudha warra hundi keessa jaalayu warra Araba jirtan hordofaa jira waan ta'eef jechuudha obboloonni mana Arabaa keessa jirtan. Waan tokko egaa dubbatame yoos waan sun sirrii ta'e bakka dubbifamaan ittiin dabalamu jechuudha. Jechuun immoo afaan Oromoo keenya jennisa jennu sana isadha jechuudha. Kanaaf dubbachiiftuun sagalee mataa ishee qabdi. Dubbifamaan garuu sagalee mataa isaa hin qabu jechuudha. Kanaaf kan dubbifamaa jedhame kophaatti baheefi jechuudha. Kanaaf 42 miti 21dha. Kuni baa guddaadha. Kuni baa xiqqaadha. Yeroo xiqqeessinu baa xiqqaa akkatti barreessina guddaa isaa immoo kanaan 2 hin jennu qaba. Maaliif jennaan baadhuma jechuudha. Kanaaf tokkumatti lakkoofna malee 2 hin jennu jechuudha. Fakkeenyaaf isinii suura keessanii kan yeroo mucummaa keessanii fi kan yeroo amma wal bira qabdanii ilaaltanii waliif fakkaatu miti. Garuu isin nama tokko nama 2 hin jedhamtan jechuudha. Kanaaf kunis gizee barreeffamu boca 2 barreeffamu malee 2 miti tokkumatti fudhatama jechuudha. Akkuma isin suura keessantu 2 ani ijoollummaa keessaniif kan amma erga guddattaniiti wal biratti qabdanii ilaaltan suuricha keessantu 2 malee isin nama tokko jechuudha nama tokko. Kunis immoo boca isaa jijjiirrate malee isuma jechuudha 2 jennee lakkaa'uu hin qabnu hundi isaayyuu akkasuma. Fakkeenyaaf qubee kaan akkasuma qubee paan qubee faan qubee saan
boci isaanii hin jijjiiramu qubee caanis boci isaanii hin jijjiiramu gaafa xiqqeessinus gaafa guddisnus jechuudha akkasuma qubee o qubee boci isaanii hin jijjiiramu gaafa xiqqeessinus gaafa guddisne barreessinus achumatti xiqqeessine malee xinneessine iyyuu kanaaf kana fakkaata isiniin jedha 21 qubeen afaan oromoo dubbifamaa jedhaati qabadha dubbachiiftunis immoo 5 dubbachiiftu sagalee mataa ishee qabdi dubbifamaan garuu sagalee mataasaa hin qabu akkasuma qubeen dachaas kunis sagalee mataasaa hin qabu dubbachiiftu qofatu sagalee mataa ishee qaba jechuudha kanadha waa'ee qubeewwan ergifatamanii qubeewwan sadan kun hin ergifatamanii asis qubeen lama qubeen tsaa fi qubeen yaan hin ergifatamanii jechuudha kanaaf haala sanaan sirriitti qabadha maaliif akka ergifataman immoo afaan saba kan biraa sanaa akkuma jirutti akka itti fayyadamnuuf ergifatan qubee vaa kana viizaa kan jedhamu afaan biraatiin afaan ingiliffaatiin oromoon immoo garuu bakka vaa kana baabuuse viizaa yeroo baay'ee abaluuf viizaan deebii abaluuf viizaan nufe minaaminaan jedhama miti waan akkasii hin jedhamaa jechuudha kanaaf akkasumallee qubee tsaa kanallee tsahaay tsaggaa jedhee fudheen ture fakkeenya bakka tsaan jalqabu kana oromoon immoo xaadhaan jalqabuu danda'allee xaggaa'ee tsahaay isa jedhamu xahaay jedhe maaliif afaanuma saba kan biraa sanaa kallattumaan akka itti fayyadamnuuf ergifatamee jechuudha kana fakkaata qawaayeen qubeewwanii gara lakkoofsaatti adarbe tole gaama gara lakkoofsaatti deebinee jirra gaa lakkoofsi 0 irraa jalqaba jechuudha 0 irraa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jennetutti fufna lakkoofsi 4 yeroo baay'ee namni akkatti isin barreessa akkatti isin barreeffama akka qabattaniifanii lakkoofsi isaan kun mana tokko jedhamu jechuudha mana tokko jedhamu jechuudha tokko amma 9 kanatti achachis deemuu danda'a lakkoofsi jechuudha asechis gara mitaattis gara mirgaattis hin deema jechuudha lakkoofsi haa ta'u garuu malee amma kana akka qabattaniifan jechuudha asii immoo 10 20 30 40 50 60 70 80 90 dhibba 200 300 400 500 600 700 800 900 kuma jedheetan dhaabbe jechuudha fakkeenyaaf 11 jechuudhaaf 0 asii balleessineetu tokko asitti barreessina 21 jechuudhaaf immoo 0 asii balleessineetu tokko asitti barreessina akkasuma 22 soota barbaanne lama duubanitti dabala 0 barreessineetu 12 jechuu barbaanne immoo lakkoofsuma lama fuulduratti tokko barreessina 13 jechuu barbaanne immoo lakkoofsa 3 fuulduratti tokko barreessina alma kana fakkaatu nutti fufnaa jechuudha fakkeenyaaf lakkoofsa kana beekuudhaaf mana tokko mana 10 mana 100 mana 1000 lakkoofsi kun mana 1000 irra waan jiruuf 1000 jenneetu ala sanaan lakkooftanii baruu dandeessu lakkoofsa baay'ee tokko asiin achechuu lakkooftanii irra geessu fakkeenyaaf mana tokko mana 10 mana 100 mana 1000 kun 1000 tokko ta'uu isaa bartu jechuudha fakkeenyaaf kana immoo mana tokko mana 10 mana 100 meeqa jechuudha 400 ta'uu isaa bartu jechuudha ala sanaan salphaan bartu jechuudha lakkooftanii kana